boqonnaa 8 lakkoofsa 18 baafannee walii wajjin ilaalla. Baafadhaa macaafa keessan baafadhaa. Dhiphinni keenya si'anaa kun ulfinee sanuuf mul'ifamuuf jiru wajjin wal bukkee qabamee ilaalamuu akka hin dandeenyetti nan lakkaa. Uumamni hundinuu mul'achuu ijoollee Waaqayyoo dhimmanii eeggachaa jiru. Uumamni waan gatii hin qabne akka ta'u godhameera. Innillee ofii isaatii akkas ta'uu hin barbaanne garuu isuma isa uumetu akkas isa godhe. Haa ta'u iyyuu malee akkas ta'uun isaa abdii qaba ture. Uumamni garbummaa isaa wanta badu isa godhe jalaa luba hin ba'a. Luba ba'uun kun gara birmadummaa ijoollee Waaqayyoo warra ulfina qabaniitti hin geessaa jedha. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Akka jedheen dubbadha ulfinicha isa caalu. Jedha na duukaa ulfinicha isa caalu jedhame. Ulfinicha isa caalu mata duree jedhu ilaalla. Kutaa kana keessatti kan nu ilaallu ergaa kana kan barreesse Phaawulostu barreessa. Eenyudhaaf barreessa gaafa jennu immoo warra Roomaaf barreessa. Warri Roomaa kun warra kam gaafa jennu gaafa humni hafuura qulqulluu bu'ee hafuurri qulqulluun humnaan Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos erga ol ba'ee booddee Yerusaalemitti sochii guddaan gaafa ta'ee namoota amananiif barreessa. Yeroo sana biyya garaa garaatti ayyaana kabajuudhaaf namoonni dhufan, ayyaana Pheenxeqoostee kabajuudhaaf namoonni dhufanii ayyaana sana irratti Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin lallaba Phexroosiin warra fayyanidha warra Roomaa. Kanaaf Phaawulos Roomaa dhaquuf illee haalli isaa mijataan turre. Akka inni Roomaan dhaqneef balbala baay'ee karaa baay'eetu itti fagaataa ture. Haa ta'u iyyuu malee utuu naqin dura barreeffama kana barreesseeraaf dhufuu nan barbaada garuu waan na dhowwutu jira, waan karaa natti cufutu jira jedha. Kanaaf kutaa kana guutummaa isaa yoo dubbattanii waa'ee hafuura qulqulluu haasaa boqonnaan 8. Namni hafuurri qulqulluun keessa hin jirre ijoollee Waaqayyoo ta'uu hin danda'u. Hafuurri qulqulluun yoo isin keessa jiraate immoo Waaqayyoon abbaa koo jettanii waammachuu hin dandeessu jedheetu dhaggeeffadhaa. Namni hafuuraan jiraatu jireenya jiraata. Namni foonii garuu hin du'a jedhee erga dubbate. Kutaa kana keessatti waa'ee maalii dubbata gaafa jennu waa'ee ulfina isa caalu jedha. Ulfina isa caalu jedhame. Ulfina isa caalu. Maa inni ulfinni caalu? Jarri kun lola keessa jiru, dirfamaa jiru, wal'aansoo hafuuraa keessa jiru, rakkina gurguddaa keessa jiru. Fuula isaa dura mana hidhaatu jira. Phaawulosiin naanna'ee kan jiru mana hidhaati. Garuu maal arga gaafa jennu ulfina caalu arga. Jireenya kiristaanummaa jechuun jarana har'arra ta'anii har'a laaluu miti. Jireenya kiristaanummaa jechuun har'arra ta'anii bori laaluu jechuudha. Kanaaf ulfina isa caalu inni jedhu kun maa inni gaafa jennu haalonni nuyi keessa jirru salphina ta'uu danda'a. Lolliif oduun lolaa rakkoon nageenyaaf siyaasaa qaala'insi jireenyaa salphina ta'uu danda'a. Nuuf amantootaaf garuu maaltu jira gaafa jennu ulfina iji namaa hin agarre. Ulfina harki namaa ittiin buune. Ulfina yaanni namaa bira geenye. Ladaasiyaboo rahaba gayyadiya jedha ulfina caalu dura koo jira jedha. Kiristaanonni dura isaanii kan jiru ulfina isa caalu. Ulfinni caalu kun isa kam gaafa jennu Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Maariyaam durbarraa akka dhalatu raajiin raajameera. Akka hoolaa qalamtuutti akka inni qalamu raajiin raajameera. Akka madaa'u raajiin raajameera. Akka du'u raajiin raajameera. Akka inni awwaalamu raajiin raajameera. Du'amoo akka inni ka'u raajameera. Gara Waaqaatti akka inni ol ba'u raajameera. Kun hundumtuu ta'eera moo hin taane? Deebi'ee akka dhufus raajameera. Abdiin eebbifamaan waldaan kiristaanaa eeggattu. Ulfinni guddaan ulfina caalu. Utuu nyaannuu kan nu dheebon, utuu uffannuu kan nutti qoru, utuu adeemnuu kan nu milkaa'inaa hawwinu isa kam gaafa jennu Iyyesuustu dhufa. Harka keessan ol kaasaa Iyyesuus hin dhufa jedhaa. Iyyaa sagalee ol kaasaa Iyyesuus hin dhufa jedhaa. Seexanni rakkoo amma fide kana maal fuula kee duraa balleessuudhaaf beektaa? Ufaatii Kiristoosiif ulfina bara baraa isa Waaqayyo abbaan karaa ilma isaa Kiristoos Yesuus sii qopheesse fuula kee duraa balleessuudha kaayyoon seexanaa. Sittani mala obboleessa. Isin hin kabaja saba Waaqaa. Inni guddaan seexanni maal barbaada gaafa jennu gaafa rakkoo uumu, gaafa rakkinni dhufu, gaafa lolli dhufu, haalli hundumtuu gaafa wal xaxu waan biyya lafaa kana si dhabsiisuu miti. Silumaan abdeettais maal dura keetii balleessuu barbaada gaafa jennu ulfina sii kaa'ame sana dura keetii balleessuu barbaada. Rakkoo guddaan seexanni sirratti uumaa jiru jireenya biyya lafaa si dhabsiisuuf si lolaa ransa. Jireenya bara baraaf ulfina isa caalu fuula kee duraa balleessuudha. Ulfina isa caalu takkati deeceetu, ulfina isa caalu takkati darbitu, ulfina isa caalu harka kee keessa akka galfattu seexanni raawwatee hin barbaadu. Yesuus Waaqarraa kan dhufe buddeen nu nyaachisuudhaaf miti. Yesuus Waaqarraa kan dhufe ulfina caalu dura keenya jira. Abbaa wajjin kan isa wal qixxeessu aboo dhiisee Waaqa bara baraa ta'uun kan isa jiru garbicha amanamaa ta'ee bifa garbummaa uffatee gara biyya lafaa kan dhufe Yesuus maaliif dhufe gaafa jennu ulfina caalu dura keenya jira. Tonnarraa kun qilleensa shuuf jedhanii darbu. Haalonnarra si rakkisan kun shuuf jedhanii darbu. Wantoonnarra si danqan kun shuuf jedhanii darbu. Ulfinni bara baraa tokko garuu fuula kee dura jira. Rakkoon keessaaf alaa, rakkoon jireenyaa, haalonni maatii, haalonni si qaban kun hin darbu. Harka kee ol kaasi waan sitti himaa. Ulfina caalu dura kee jira.
raati ala raba gayyadiyaa jeekatiyaas nabas boqonnaa 14 lakkoofsa 8 ingilii waan rakkachuun kee har'aa ulfina caalu dura kee jira balballi cufamaan har'aa ulfina caalu dura kee jira lolli har'aa ulfina caalu dura kee jira danqamuun kee har'aa ulfina caalu dura kee jira rakkoon bitaa mirgaa sitti uursan har'aa ulfina caalu dura kee jira haalonni si qaban har'aa ulfina caalu dura kee jira iyyaa akka jedha ulfina sa caalutu dura koo jira jedha የሚበልጥ ክብር በፊታችን አለ ከክርስቶስ ጋር ክብርን ተቀብለናል ክብር እንደ ስጦታ ለኛ ተሰጥቶልናል ልብስሜ Isaan kana duwwaaf miti warra dubbii isaanii dhaga'anii anatti amananiif immoo nan kadhadha isaanis tokko haa ta'aniif yaa abbaa akka ati ana keessa jirtu anis si keessa akkan jiru isaanis nu keessa haa jiraataniif biyyi lafaas ati akka ana ergite haa beekuuf kadhachuu kooti akkuma nuyi tokko taane isaanis tokko haa ta'aniif ulfina ati anaaf kennite isaaniif kenneera maal jedha ulfina waaqayyo abbaa yesuusiif kenneedhaame yesuus immoo naaf kenneera jedha waaqarraa gara biyya lafaa yesuus kan hin dhufe maal hojii dhufe gaafa jennu salphina addunyaa guutee jiru salphina akka galaanaatti addunyaa kana irra dhangale dhaggeeffadhaase salphina addunyaa kana hudhee morma qabee jiru warra isatti amananiif salphina kana keessaa baase ulfina kennuuf dhufe Salamaffaa Qorontos boqonnaa 4 lakkoofsa 17 qabadha duraa Phexros innaa baasi duraa Phexros boqonnaa 4 lakkoofsa 13 Kiristoos ulfina isaatii yemmuu mul'atu Kiristoos ulfina isaatii yemmuu mul'atu gammaddanii akka ililchitanitti hammuma dhiphina isaa keessaa hirmaattuu taatan isinis ammasuma gammadaa maqaa Kiristoosiif jettanii yemmuu arrabsamtan isin warra gammaddanidha ameen afurri ulfinaa inni kan waaqayyoo isin irra hin boqota afurri ulfinaa afura maali afurri ulfinaa inni kan waaqayyoo isin irra hin boqota Kiristoos ulfina isaa yemmuu mul'atu gammaddanii akka ililchitanitti rakkina kana keessatti gammada Yesuus Kiristoos waaqarraa gara biyya lafaa kan dhufe irran sii deebi'e ammas ulfina ati har'aa keessa jirtus mini salphina ati har'aa keessa jirtus mini meebii dhabuu dandeessaa argachuu dandeessaa nyaachuu dandeessaa gabuu buluu dandeessaa banamuu danda'a cufamuu danda'a wantoonni balballi banamaan ati keessa jirtu ulfina jettee waaqaun galateeffachuu dandeessaa itti ofii galateeffadhu garuu kana miti ulfina caalu dura keenya jira lolli baay'atee immoo amantiin kee ilaalamuudhaaf obsi kee ilaalamuudhaaf garasiif garanaan balbaloonni cufamanii karaa darba dhabdee haalonni sitti ulfaatanii jiru ergaan sii qaba ulfina caalu dura keera ala habagatola hadiabo sekaba iyyati ulfina caalu dura koira ida jeda ulfina caalu dura koira ida ulfina caalu dura koira ligo paradi ala bagayadia hindu fam yesus salpina mini ulfina nufam qobasa du famini mergamota wajin nufam lefona radu famini lefantu kusamirrat du fainu mullata ado jahabagaya iyyati yesus nufada Yesus sola rabagaya dia jekatia sefratia dinqitit no margun arginu kun wantamma dhugaa ba'amu kun faarfannaa nama faarfannu kun ittiin isa eegganna eeggachiisaadha malee waan orjinaala tokko jira maqaa Yesuus Kiristoosin irran deebi'a waaqeffannaa bara baraa tokko jira wayyo sabaa ila irran deebi'a ulfina bara baraa tokko jira iyyaati akka jedha ulfina sa caalweedha jedha ulfina sa caalweedha ka Selo rabagaya dia jekatia hinnufa dumeessa uffatee dhufa lafa fuula isaa dura abiddatu jira bitaa mirga isaa ergamootatu jira kophaan dhufu minzolii wajjin mushurraa fudhachuu dhufan jedheen biraati ala rabagaya dia harkan kenniin ulfina dura kee jira takkaan bitamin biyya lafaaf ulfina dura kee jira wantoota irraa harkan kenniin ulfina dura kee jira balbala cufamaa balbala banamaan hin qabamin ulfina dura kee jira hin gaddin ulfina dura kee jira hin boo'in ulfina dura kee jira boquun cabsin ulfina dura kee jira iyyaa ulfina dura koira jedha brasiabo dubbadhaa ulfina dura koira jedha aloo dahabagayya diya jeekatia bu'aa kan jirtu gaddaa kan jirtu nan salphadhe firan dhabe karaan dhabe jechaa kan jirtu akkeedhe ulfina caalu dura keera Ratola rabagaya dia jekatia hinchufame kaaba kibba bahadihan karaan dhabe gararraaf gajallaadha firan nagatee namni jettu ergaan sii qaba ulfina caalu dura keera ulfina sa caalu dura keera
namni surraa fudhachuu kan hin dandeenye dura kee jira. Hattuun saamuu kan hin dandeenye dura kee jira. Cabsanii butuu kan hin dandeenye dura kee jira. Haleluuyaa! Yesuus gooftaadha. Cheekati ala raboya dia jiasika. Biraatiya akka har'aa miti. Diinonni irra sitti naanna'an si arguu hin danda'ani. Akka har'aa miti. Warri har'a bitaan mirgaan sitti marsan si arguu hin danda'ani. Isaanin awwaalamu ati ulfinatti darbita. Isaan si oliin deemu ati si oliin deemta. Yesuusii wajjin mirga abbaa jiraatta. Huy! Lakatola raba gaya dia chekatia. Taudide baga taudide. Hinchufame baga chufame. Wan tokko sittima isa milkaa'e dura keera. Isa waggaa 200 ta'etu dura keera. Isa raawwatametu dura kee jira. Isa hojjetametu murametu dura kee jira. Iyyaati ulfina caalu dura koo jira jedha. Dubbadhaa ulfina caalu dura koo jira jedhaaka. Aloo dahaba gaya dia. Harki namaa cufuu kan hin dandeenye. Harki namaa banuu kan hin dandeenye. Ashaaraan namaa keessa kan hin jirre. Dhiigi namaa keessa kan hin jirre. Dhiigi hoolotaa keessa kan hin jirre. Dhiigi jibootaa keessa kan hin jirre. Waggaa 200 irraa dhiiga isaatiin kan sii kenne. Haleluuyaa! Iyya haleluuyaa jedha waay! Rasoka paradi ala raba gayya. Kanaaf gamman ulfina caalu kana ilaalaa isa waaqessin. Ulfina kana ilaalaa isaaf sagan. Aalonni bitaan mirgaa akkanii waaqessinu hin barbaadan. Akkanii isaan waaqessinu barbaadu. Jireenya akkanii waaqessinu barbaadu. Addunyaan akkanii waaqessinu barbaada. Bineensicha akkanii waaqessinu barbaadu. Garuu isaan dhumni isaanii salphina. Nuyi har'a salphina nutti bakkaata malee dhuma keenyatu ulfina. Akka jedhaa iyyaan mataa keessa raasaa ulfina caalu dura koo jira jedha. Kanaaf iyyuu jedhaaka. Ani hin bitamu jedha. Gadin jedhu edha. Seexanan naga'u edha. Ofii koon naga'u edha. Bitaan mirga koon naga'u edha. Ulfina caalu dura koo jira edha. Dhukkuban naga'u edha. Hiyyummaan naga'u edha. Haalota irraan naga'u edha. Isa caalu dura koo jira edha ka. Haleluuyaa! Balli biyya lafaa irraa baname kan itti milkooftu gaafa ulfinicha yaaddudha. Kanuma irra deebi'een sitti hima. Biyya lafaa irratti illee milkoomina addaa milkaa'uu kan dandeessu gaafa ulfinicha yaaddudha. Ergama waaqarraa dhufeetu namootatti waan ulfina qabu wayii kenna. Harka namootaa keessa waa galaan arga. Ilaa tokko kunnu achi teessi ilaa utuu harka see keessa waa galuun arga. Ilaa utuu harka nama kanaa keessa waa galuun argaa jira. Ilaa kunoo utuu harka kee keessa waa galuun argaa jira. Akka jedhee Waaqayyo salphina miti ulfina siin jedhe. Namni illee naman taatu jedhee qeetti si arrabsaa sabaratti si arrabsaa. Isheen naman taatu jedha garuu jedhee Waaqayyo ulfina koonan harka kee keessa ulfina kaa. Irran deebi'a ulfina koonan harka kee keessa ulfina kaa. Galata baattee naannoof ta'ee Waaqayyo mandara salphatteetti nama galataa taata siin jedha. Mandara gadi buuteetti nama galataa taata siin jedha. Mandara sitti dhiyeetti sii fayyada yaay. Jadi haleluuyaa. Yaloodha habaayaas. Warra gamanaa salphata malee warra fannoo irratti dhalatanii salphatani. Warra yuuroo warra doolaaraa salphata malee warri fannoo irratti dhalatanii salphatani. Ergaan sii qaban dhaga'uu didde malee warra beekumsa qaban warra fira qabantu salphata malee warri isa kana nyaatanii salphatani. Isaan baanee guumaa liqitii seejjiidha ol kaasee erga jawaa sitti hima. Isa kanaan nama taataat. Isa kanatu nama si godha. Isa kanatu karaa sitti agarsiisa. Maalitti beeku warri kaan taa'aa galateeffadhaati. Iyyaa sagalee ol kaasaa akka jedha ulfina caalu jedha. Karaa Yesuus argadheera. Ani garba miti. Ani birmaduudha. Jedhi ani garba miti jedhi. Ani birmaduudha jedhi. Ulfina caalutu dura koo jira jedhi. Annaaltuu mootummaa isaati jedhi. Yesuusin amaneera. Isa wajjin du'eera. Isa wajjin du'aa ka'eera. Inni immoo salphinarra hin jiru. Ulfinarra jira malee. Yesuusi amma yeroo kana mirga Waaqayyo abbaatti ulfinaan jira malee salphinaan hin jiru. Kanaaf iyyuu mana koo irratti, maatii koo irratti, jireenya koo irratti, kaayyoo bara koo irratti, mul'ata tajaajila koo irratti, fayyaa dhiiga koo irratti raawwatee bara baraan ulfinatu ta'a malee salphinni ta'uu hin danda'u. Sababni
Yesuusin erga namane Yesuusi wajjin ulfina fudhadheera. Ani gara ulfinaatti hin darba malee gara salphinaatti hin darbu. Ulfinaa gara ulfinaatti Yesuusi wajjin darbeera. Salphinatti hin darbuun. Yoon gadi ba'es addunyaa yoo salphatte an dabalaan nan ulfaadha. Yoon ol galees addunyaa yoo salphatte an dabalaan nan kabajama. Sababni isaa kan koo fannoo irratti xumurame fiixaan ba'eera jedhamee dubbatameera. Jechi torbaffaan fiixaan ba'eera jedhameera. Kanaaf iyyuu ulfinni koo fiixaan ba'eera. Ol kaas harka kee waan sitti himaa. Ulfina caalu dura keera. Maatoo bahara jaalala bagayyadiyaa. Garba waanjoo seexanaa baatu miti ati. Garba qallichaadhaaf bitamu miti ati. Ganamaaf galgala isaa jilbeeffattaa inni immoo sii jilbeeffachiisa. Matoola raba bagayyadiyaa cheekatiyaa. Situ sodaate boquu cabsee jiraata malee garba kaanseriidhaaf jilbeeffatu miti ati. Garba abaarsaaf jilbeeffatu miti ati. Ati ganamaaf galgala fannoo isaa jala jilbeeffata. Warri fannoo isaa jala jilbeeffatan immoo 666 jilbeeffachiisa. Jawwee sabara dhumaa jilbeeffachiisa. Abaarsa jilbeeffachiisa. Gadadoo jilbeeffachiisa. Dukkana jilbeeffachiisa. Humna du'aa jilbeeffachiisa. Alma kaas harka kee loorra habagayyadoo chee kappaaratiyaa. Iyyaati akka jedha har'aa kaaseedha. Jedhi har'aa kaaseedhika. Waa'ee ulfinaan yaada malee waa'ee ulfinaan dubbadha malee mana koo keessa jireenya koo keessa gaa'ila koo keessa hojii koo keessa yoo rakkadhe iyyuu salphinni hin jiru. Yoo rakkadhe iyyuu salphinni hin jiru. Yoo cufame iyyuu salphinni hin jiru. Yoo odeeffame iyyuu salphinni hin jiru. Ofirra galagalii ulfina ulfina ulfina. Ulkaasa harkisee biraati alaara hin salphatta warreedhaan utuu arganii ulfinatti darbitaas. Barabaraan akkati lammaffaa deebiteen arginetti biraatiyaa rakkina keef rakkisaa kee awwaalee Yesuus waggaa 2000 fannoo tolbee sii xumurame. Orgaanda hafa hasu paragoba. Akkati lammaffaa harka seexanaatti hin galletti Yesuus jawwicha qaleessi olitti gate.